Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Hordoftootaa fi daawwattoota siifan horooftuu nagaa jirtu fayyaa keessan isin jedha. Baga jiraattanii hadhallee dhufee jira. Hadhas waa'ee maakitiif ibsishaa gaafa inni jalqabaa garuu akka dhufu ni beekti. Booleedhaadhaan waliin fuuna jedhanii asliin sirpiraayizii godhanii ofuma qofaa fuudhee dhufee qophaa'ee maal jedhanii. Baay'ee namatti tola dhugaa rabbi hedduu sodaatte maakiin mana keessa badde maakiin ibsishaan ni raka akkasumatti wanuma sodaataa garaani asitti ama viidiyoo jidduu itti galche kana haamakii ibsisaa fuunaa jedhaan inni jecha asliin ofii ibsishaa fuudhee dhufe isiin ixaana qabattee mana keessa osoo deemtu aslima bichaa ta'ee gobbaatu. Isiin garuu aslima bichaa seetee gadi baate jechuudha. Garuu asliin fidee sirpiraayizii godhe. Hedduutu akka sodaatte miskiina wallaahi. Hedduutu akka sodaattee girgiraa cabsite jechuudha. Ajaa'iba! Shamarri sun edaa miidiyaa kanarra jabduu fakkaatti malee gaafa bakka jaalalaa geettu baay'ee ija laafti maakiin an ija laafaa namni waan ija laafa nansee jettee turte duraayyuu maashaallah rabbi olii isinaa dhiisu jennaan viidiyoon jalaa gabaabsan malee baay'ee namatti tola dhugaa rabbi waa hedduurraa barataa jirra. Ibsishaan duras fakkeenya namaa ta'e asii ka'ee kaayiroo dhaqee dhugaa godhe warra isaan hin jaalannes mataa gadi galabbatee surree mataan baafachiise warra isaan jaalatus gammachiisee fakkeenya namoota ta'e dhugaa rabbi maqaa qabu jechuudha. Dhiirota jaalala hin beekne akkas isin jedha. Dhiironni jaalala hin beekne Oromooleen kun akkana jaalala baratte. Ibsishaan duraayyuu Oromoo keessaa fakkeenya tiktokara jabaa akka shamarri meeqa shamarri 100 oli lakkaa'amu isarraa jaalalli qabee rabbiin kun ofii maakii waliin ga'e maakiin ofiin jaalataman ta'e sabboontuu Oromoo argate innillee nama cimaa. Baga rabbii walii isin ga'ee irra deebisaanii viidiyoon keessan hedduu nama dinqisiisaa hedduu barumsas nama qaba. Maakii abshiri amma sodaata walirraa balleessuun oolanii akkana fataa jettee hedduu wallaahi cimtuu manni isii akka itti bareedu dubartii cimtuudha jechuu isiinuu ijoollummaa kanaan mana ofii akkana sana goote jaalallee isii waamte innis dhufee sirpiraayizii godhe. Asliillee irra hojjate asiin of sirreeffattee mana sirreeffattee sana itti isa fuudhuuf wajjin deemaa jettee isin qophooftu eege isa fidee dhufe. Hedduutu akka rifatte hedduutu akka miskiina tiyya wallaahi akkasii baga rabbiin waliin isin ga'ee bareedduu tiyyaa jennaani akkasii gorfaa jalaa seentee bareetti onko akka eebanne itti maramte jechuudha. Achi keessatti viidiyoo as keessa kaa'ee jira. Viidiyoo sangaa isinii dhiisa isiniin jedha buleewwan kiyyaa baay'ee namatti tola wallaahi. Iddoo balbalaa kanatti jechuudha viidiyoon sun as keessa kaa'ee na fakkaate yuutuuba isaanii jala deemaa ilaalaa viidiyoo daqiiqaa 4-5 baay'ee gabaabatti fi namatti tola. Anuu fi kiyyaa yeroo meeqa deddeebi'ee ilaalee jechuudha. Kiwnu godhanii akkam warra jaarsa hin qabneef warra jaarsa bira hin jirre kiwnu godhan akkamii. Wallahi rabbi fira jaarsa bira hin jirre sitti simaa galchu. Ka jaarsa hin qabnes jaarsa birriif deemu miti. Jaarsa halaala ka akka ibsaa kana ka dhufee nama suqu. Ka birriif nama suquu miti. Ka sirpiraayizii yeroo meeqa godhe fatii irraa uffata bitee fi osoo isiin hin beekin sirpiraayiz godhe warqii sirpiraayiz godhe keeka muree fi mursiisee waa dhiirota Oromoo tabirrii bichaaf deemtan jaalalli maakiif ibsishaa fakkeenya isin haa ta'u birrii namaa miti. Gabaabduudha siin jedhanii si jala gabaabbatteedha. Uummanni maal jettannaa an gabaabbinaa miti keessa waannaan keessa isiiti malee gabaabbinaa dheerinnaan hin barbaadu jedhe. Maashaallah mataa ol qabsiisee diina isaanii mataa gara galche. Rabbi oliif isinaa dhiisu. Ammallee rabbiin ammoo addaan isiniif fageessine rabbiin bakka tokko isinaa deebisu. Wal jaalatanii immoo adda ba'uun baay'ee ulfaata. Akkuma yeroo wal dhufan kana gammadan gaafa adda deemanis hedduu nama gaddisiisa. Rabbi osoo addaan hin tursiisin
isiillee rabbiin si biraa fidu. Isillee ammoo nama ijaazaa dheeraa qabu kamakii namni wal jaalatu waliin quufu namni jaalala dhugaa qabu waliin quufu idimeellee waliin quufu jechuu inshaallah rabbiin bakka takka isin haa deebisu fakkeenya dhiirota dayyuusa ka birrii malee waan biraatiif shamaran barbaanne ka dhiira 50 shamara 50 jijjiiraa oolu dhiimoo 3 4 itti haasa'aa oolu jana kanneenif fakkeenya guddaa taatanii kina gurguraan marka qabattu kana cabsite miskiina shamarri jabduunis gaafa bakka jaalalaa geette gallaafte jechuudha. Akkas inshaallah sagalee kiyya dhaabee deebisee wallaahi rabbiin waliin isaan haa dhiisu ammas yeroo jaalalaa baay'ee bareeda dabarsaa jiranii yookaan ammas sapiraayiziin as nu baan inshaallah burgaa yeroo keessaas dafaa sapiraayizii godhaa cidha bareeda isaa godhaa fi ijoollee tan akkana gadi hin dhiisinaa ka guyyaa sanii bichaa Sheek Riyaad sapiraayiz godhan bichaan hin dhiisinaa aslii fiyaates akka waa qopheessanii fi zana isaan godhanii akkasitti sargi isaanii gaggeessanii abdii qabnaa isiniin jenna. Meesinoo akkamirraa ilaaltan jaalalli isaanii kun maal akkas isiniin jedhaa rabbiin warra hin qabne illee wallaahi jaalala akka ibsaaf makishaa kana rabbiin isin haa uffaqu inshaallah sagalee kiyya ammoo ijoollee bira jiraasanii qaqqabe mana fiilee akkana zana godhattee fakkeenya dubaraa taate akkasitti soqaa itti dhaqiiqaa ibsishaan kenna intala argee sabboontuu bareedduu qaxalee mucaa arsii sabboonaa ka jaalala beeku ka ilma oromooti fakkeenya ta'u oromoo isinis akkana jaalala baradhaa maakiif ibsaa jalaa keessattuu ibsaa waadaa guutaa mistiras akka isaanii kana qabadhaa dhufuu isaanis namni takka hin dhageenye osoo nama gariiti dhufuu wedanii ibalu dhufuu weda jedhanii miidiyaa kanarraa farsan ibalu akkas ta'uu weda jedhanii miidiyaa kana guutan hoona sila akkasii baay'ee namatti tola viidiyoo as keessa kaa'ee ture garuu footoo ta'ee bu'ees jedha no akkasii rabbiin kinoo asitti waliin maramanii gilaasii gabbaatee inni barreetti cufnaani isin barree cufnaa itti bane asii ammoo bakka yeroo jalqabaaf dhufee barree hafu dhaabatu akkasitti mana ol seenee salaamu alaykum jedhee ol seenee akkasii karaa dhaaba manaatiif abbaa manaa ta'uuni halaalaa walitti dabalamanii uummanni garii asirraa zinaa daladdanii maalii taatan jedhaa turan kamitti yeroo akkan teknoolojii qura'aana bakka hunda banamee waa'ee halaalaaf haraamaa barsiisan kanarra namni abadan akkana fageenya walitti dhufee halaalaan malee haraamaa walitti hin dabalama jedhee yaadu akkasii maakii hedduu rifatti kun waasi girgiraa tana cabsite dheengadda poosti godhii viidiyoo kennu sanii akkasin ariifachiifta san jedhanii turte garuu poostii godhee jira kaa'amne baay'ee namatti tola rabbi oliif sinaa dhiisuu horaa bulaa lamataa ciisaa 3 4 taakaa isiniin jedha baay'ee namatti toltanii rabbi waliin sinaa dhiisuu umurii dheertuu jiruu bareedduu bakka tokkotti illee isin deebisee rabbiin qalbii keessan rarraasin inshaallah akkuma isin waadaa jaalalaa nu sobanii nutti taphatanii piraankii diraamaan irra dalagaa jiran oromoon jedhe kana dhugaa otoo hin godhin soba odoo hin godhin dhugaa gootanii argamtanii rabbi isinii haa jiraachisuu maatii gaarii ijoollee gaarii rabbi isin irraa baasuu isin ijoollee qaxalee kana isiniin jennaa hedduu namatti toltanii ammoyyumaa killee akkan mana zana godhattee nama kophaa isii taa'u miti nama ibsishaa hojjetaa rabbisi haa taasisu kaayiroo miti ameerikaa fudhatee nama deemu rabbisi haa taasisu ammaan fudhata maashaallah akkasii maakii qacalee bareedduuf ibsishaa baga waliin isin ga'e isiniin jedhaa asumarratti xumuraa assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatu